Miilli koo inni bitaa kuni battaluma sanatti cabe. Dhiphina sanarraa ka'ee du'uyyuuf barbaadeeraani ofii kooti. Manichi manuma miidhagfamaa hospitaala guddaadha. Ibsaanii ciccitee jiru sireen irra ciisu sana jala jira. Amma ibsaa kana qabadhee of ajjeesuu laata. Nan iyyaa egaa arrabni koo na gogaa qaamni koo akka ibiddaa na gubaa. Oduu gaarii gurratti kan tolu of harka qabna misiraachoo mootummaan waaqayyoo dhiyaachuusaa himna. Akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota miidiyaa Oduu Gaarii nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu. Biyya keessas biyya alaas taatanii karaa sooshaal miidiyaa garaagaraatiin kan nu hordoftan kun qophii keessummaa Oduu Gaariiti. Egaa keessummoota jajjaboo muudannoo seenaa jireenya isaanii nuuf qoodan qabannee dhiyaannee jirra. Isinis irraa barattu jennee abdii guddaa qabna. Gamanumaan gara isaaniitti sin dabarsa luba keenya. Lafa fagoodhaa aarsaa kaffaltanii gara istuudiyoo keenyaatti argamuu keessaniif waaqayyo isin haa eebbisu. Asumaan bal'inaan eessatti dhalattanii eessatti guddattanii daawwattoota keenyaaf of ibsaa. Galatoomaa aan lubaa addunyaa guutuun jedhamaa. Kanan dhaladhee guddadhee godina Shawaa Dhiyaa aanaa Daannoo ganda Dirree Hujubaa gooxii Bashataa jedhamu keessattan dhaladhee guddadhee abbaa koo Guutuu Riqituu fi haadha koo Leellisee Dasitaa kan jedhaman irraatiin dhaladhe. Waaqayyo isin haa eebbisu. Asumarraan waa'ee gaa'ela keessanii waa'ee maatii keessanii bal'inaan nuuf ibsaame. Galatoomaa seenaa jireenya koo ibsuu duraa mee seensaaf sagalee waaqayyoo iddoo tokko dubbiseetan eegala. Macaafa faarfannaa 30 lakkoofsa 1 rakkutaa jiru akkana jedha. Yaa Waaqayyo ati na oolchiteetta, diinotiin koo anatti akka hin gammanne gooteetta. Ani immoo ulfina kee ol kaasee sin galateeffadha. Yaa Waaqayyo gooftaa koo ani gargaarsaaf gara keetti iyyadheera. Ati immoo ana fayyifteetta. Yaa Waaqayyo ati lubbuu koo iddoo lafa jalaa keessaa ol baafteetta. Warra boollatti gadi bu'an gidduudhaas jireenyatti na hambifteetta. Lakkoofsa 5 irraan dubbisatti dabalee. Dheekkamsi hamma libsuu ijaatti fuulli isaa inni ifaan garuu bara jireenyaatiif hin ta'a. Galgala boo'ichi yoo namatti dhufe ganama immoo ililleen hin ta'a. Lakkoofsa 11 itti dabala. Ati boo'icha koo sirbatti anaaf geeddarteetta. Uffata gaddaas anarraa hiikteetta. Gammachuu ana hidhachiiftee lubbuu koo faarfannaadhaan akka si jajattuu fi callumas akka hin jennee fi yaa Waaqayyo gooftaa koo ani bara baraan galatan siif galchaa. Ameen. Waaqayyotu waan guddaa naa godhe. Kanaafan waamichaa isin naa gootanitti gammadee lafa baay'ee fagoorraa iddoo kanatti argame. Egaa akkuma amma isin na gaafattanii waa'een gaa'ila koo ani gaa'ilatti galuu koo duraa bara 1988 iddoo lallabaa Odaa Liiban yookaan immoo Liibanoo Gibee iddoo jedhamuttini waggaa tokko dursa gaa'ila koo tajaajilaa ture. Achirraa immoo deebi'ee bara 89 gaa'ila koo haadha warraa koo aaddee Caaltuu Farajaa kan jedhamtu waliin gaa'ila hundeeffanne. Egaa tajaajila wangeelaa kana keessa utuma jirru Waaqayyo nu eebbisee maatiidhaanis Waaqayyo nu eebbisee ani har'a ijoollee 5 dubara 4 fi dhiira 1 qabaa. Waaqayyoodhaaf galanna ta'u. Ijoolleen kun 5 isaaniiyyuu yeroo tajaajilaaf deemnu waldaadhaa gara waldaatti waldaa tokko keeyattidha kanan isaan godhadhe. Mucaa koo ishee hangafaa Daraartuu Addunyaa kan jedhamtu iddoo lallabaa sanarraa utuun tajaajilu baruma 1991 mucaa ishee hangafaa dubaraa waldaadhuma iddoo lallabaa sana Odaa Liiban iddoo jedhamu sanatti mucaa dubaraa sana arganne
mucaa inni lammaffaanii ergan waggaa 4 lafa sana tajaajilee booddee jijjiirraan hojii karaa sabakaa keenyaatiin nu godhamee waldaa makaana Yesuus biloo gamaa jedhamu irratti jijjiirraan naa ta'e achimmoo utuu jiraannu mucaa keenya isa lammaffaa argannee inni immoo guddina addunyaa jedhama. Mucaa keenya ishee sadaffaa immoo ergan waldaadhuma sana waggaa 3 hanga naannoo waggaa 4 tajaajilee gara waldaa Sayyoo Gamballaa jedhamuutti immoo jijjiirraan naaf godhamee achiis immoo utuu tajaajillu mucaa keenya ishee sadaffaa Asteer mucaa jedhamtu achitti argannee achumarraan immoo sana booddee naannoo bara 2000 fi naannoodhuma bara 2000 jechuudha. Naannoo bara 2000 jijjiirraan immoo ammasii waldaa koo waldaan ganama keetti dhaladhee guddadhee waldaa Calloo Bashataa waldaa jedhamu keetti jijjiirraa argadhee achirraa immoo waggaa 2 tajaajilee baruma 2002 sanaa sadarkaa sabakaatti jijjiirraan naa godhamee kutaa wangeelaa sabakaa daannoo ta'ee filatamee achirratti immoo hojii eegalee utuma achirraa hojii hojjechaa jirru immoo mucaa koo ishee arfaffaa Faayyaan Addunyaa mucaa jedhamtu bifa kanaan argannee akkaataa kanaan utuu jirru bara 2006 keessa immoo mucaa ishee xumuraa Seenaa mucaa jedhamtu Waaqayyo nuu kennee akkaataa kanaan ijoollee 5 qaba jechuudha. Sababa seenaa jennee moggaafneef illee sababa qaba. Seenaan isaa immoo dheeraadha bal'inaan yeroo itti aanutti naasoo. Waaqayyo guddaa sinaa eebbisu maatii eebbifamoodha maatiin keessanii akkaataan isin itti argattanii seenaa hedduudha qaba jalqabaa kaasee haga dhumaatti Waaqayyo guddaa sinaa eebbisu Gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keessanii godhattanii bara kan fudhattan isin. Galatoomii Gooftaa Yesuusiin fayyisaa lubbuu koo godhee kanan fudhadhe yaani maatiidhuma koo wajjinii maatiin keenya bara 70moota keessa. Ani baroota lakkaa'uyyuu baruma mana barumsaa galeen lakkoofsa baree yeruma sanayyuu amantaa keessa turre bara 70moota keessa 72 naannaa kana maatiin koo kan isaan gooftaa fudhatanii ani immoo yeroo sana ijoolleedha achuma keessattan guddadhe. Waaqayyo sinaa eebbisu maatii keessan durumaa kaasanii Gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaanii godhataniiru isin immoo achuma keessatti guddattanii luba keenya akkamittiin gara tajaajilaa kanatti dhuftan isini lubadha akkamittiin gara lubummaa kanatti dhuftan. Galatoomaa egaa waa'een tajaajila koo nuti tajaajila waldaadhuma keessatti guddannee waldaa makaana Yesuus waldaa Calloo Bashataa jedhamu keessatti akka guddannee silasii kaaseera. Waldaa kanatu tajaajilatti immoo akka guddannuu fi yeroo sana barumsi akka kanatti babal'ataa miti. Bara 80moota keessa naannoo bara 83 mana barumsaa macaafa qulqulluu ijaajjii sinodosii giddugaleessaa ijaajjii jechuudha. Akka ammaa kana mana barumsa macaafa qulqulluu hin bananne yeroo sana garuu sinodosii giddugaleessaa naqamteetu ol dhufee iddoo sanatti barumsa kenna. Barumsi isaan kennanii barumsa diistaansii kennu. Yeroo sana timamaa jedhama. Timirta malaakoot jechuudha. Timirta malaakootiin masfaafaat kan jedhamu yeroo ammaa kana baabaa daawwaa jedhamee kan beekamu barumsa dubbii Waaqayyoo babal'isuu kan jedhamutu yeroo sana kennamaa ture. Waldaan keenya nu ergitee waldaan Calloo jechuudha. Barumsa dubbii Waaqayyoo kana achitti akka barannu nu taasisanii erga waa'ee dubbii Waaqayyoo kana barannee booda waldaadhuma Calloo keessatti hojjetaa isa waldaa Calloo keessaa tajaajilu deeggaraa akka tajaajilu godhamee hamma bara 84 hanga bara 87tti waldaadhuma Calloo keessaatiin tajaajilaa ture hojjetaa isa lammaffaa deeggaraa jechuudha. Itti aansuudhaanii waldaan Sayyoo makaana Yesuus waldaa Sayyoo aanaadhuma daannoo keessa magaalaa Sayyoo keessa waldaan jiru suni iddoo lallabaa of jalaa baase. Waldaa Odaa Liiban yookaan immoo waldaa Liibanuu Gibee kan jedhamu kana of jalaa baasee nama erguuf dhabe. Gaafa nama erguuf dhabu waldaa keenya waldaa Calloo gaafatanii tajaajilaa qabdu sinii
bakki sun immoo tajaajilaa hin qabu. Nuti immoo tajaajilaa erguufiif hin dandeenyu. Fageenya lafa kana irratti immoo dhaqnee tajaajiluun nu rakkisa. Namas ofirraa hin qabnu sababii ta'eefi isin nama nuu kennaa jedhanii waldaa calloorraa waldaa sayyoorraa waldichi deemsa sa'aatii 3 fagaataa. Iddoo waldaa calloorraa immoo deemsa sa'aatii 5 fagaata walumaa gala. Fageenya lafa kanaa irratti yeroo sana egaa wanta nama ajaa'ibu geejjibni hin jiru, karaan hin jiru. Geejjiba horiidhumaan fayyadamuuf illee horiin argattu waan akka gaangolii jechuudha. Wanta akka gaarii kuni har'a gaarii nu tuffatame amma namni mandara keessa motoraan oliif gadi fiigaa jira. Yeroo sana garuu wanti geejjiba jedhamu hin jiru. Adeemsa sa'aatii 5 kana gaa'ila koo duraa waggaa tokko tajaajileera iddoo sana siin jedheera. Miilla kootiin deemaa ture. Deemsa karaa dheeraa hamma naga'u kan nagaa miilla kootiin deemeetanii tajaajilaa ture. Yeroon biyya sana dhaqu immoo waan nama ajaa'ibu biyya sanaa dhibeen gandii jedhamu horii kan fixu. Dhibeen gandii kun horii harkaa fixee biyyi suni baay'ee hiyyoomee kaan mana buusee biyya buusee badeera. Badeera lafti sun onaadha, naannaan sun onaadha, mandarri darbeetu jira. Hammuma sanatu dhufee gooftaa fudhate. Gaafa gooftaa fudhatu gaafa dhaqnee wangeelatti lallabnu Waaqayyoo abaarsa biyya sanarraa cabse. Horiin deebi'ee hore. Namni deebi'ee bayyanatee qabeenyatti jijjiirama guddaa agarsiise. Sanaan egaa wangeelaa iddoo sanatti kan nuti jalqabne achirraatii jalqabne. Waaqayyo guddaa sana eebbisu iddoo lallabaarraa kaatanii waldoota amma sabakaa gaggeessuuttidha kan isin hojjetaa jira turtanii. Waan tokko dhaga'een ture innis utuma wangeela kana lallabuudhaaf hojii wangeelaa kana hojjechuudhaaf otoo bakka tokkotti utuu deemaa jirtanii balaan tokko si mudatee kan jedhu tokko ani dhaga'een ture. Balaan kuni akkamitti si mudatee eessatti immoo si mudatee barri isaa immoo bara kamidha? Isa kanamee bal'inaan kan haasa'uu barbaannu isa kanadha. Waa'ee kanaamee bal'inaan nutti hima. Galatoomii silaa seensarratti waa'ee seenaa maatii koo yeroo na gaafattee mucaa seenaa jedhamtu sababa seenaa jennee moggaamnee fi sababa qabaa. Egaa ani hojii sabakaa daannoo kanarraa yeroon hojjechaa ture sabakichi baay'ee bal'aadha. Sabakaan kuni waldoota 30 fi akka iddoo lallabaa 6 qaba. Walumaa galaa waldoota 36 hanga naannoo 37 turan yeroo sana. Har'a garuu sabakoota 2tti bahee mataasaa wajjin sabakaa 3 ta'ee jira. Sabakichi yeroo sanaan tajaajilaa ture. Waldoota baay'ee waldaa gurguddaa fi diistaansiin isaallee baay'ee waldoota walirraa fagaatanidha. Kana hundumaa keessatti godina 2 gidduutti kan tajaajilamu aanota 3 gidduudha naannoofnee kan tajaajilaa turre. Aanaa Iluu Galaan, aanaa Noonnoo Beenjaa, aanaa Noonnoo Silkaambaa kan jedhamu gidduuttidha tajaajila kana gaggeessaa kan turre. Waldoota kana hundumarra naannoofnee tajaajiluuf immoo motorsaayikilii tokko duwwaa qabna. Motorsaayikilii kanaanii kallattii hundumaatti naannoofnee tajaajilla. Namni sabakaarraa hojjennu immoo nama muraasa. Dubartoota 2 fi dhiira 2 duwwaadha nuti kan tajaajillu. Dubartoonni yeroo maragaa haalli isaanii hin eeyyamu. Haalichi baay'ee ulfaataadha. Geejjibni mijataan hin jiru. Isaan ba'anii nu tajaajiluudhaaf xinnoo hin rakkatu. Nuyi namuma 2tu waldoota hamma kanarra baay'atanirraa oliif gadi naannoofnee tajaajilla. Egaa utuu akkaataa kanaan tajaajillu bara 2006 ji'a caamsaa keessaa waldaa tokko waldaa Dabboo jedhamu waldaa Dabboo Makaana Yesuus jedhamu tajaajilaa fi guyyuma sanbataa motora sana qabadheeni baye guyyaa sana jechuudha. Motora kana qabadhee bayeeni tajaajilaa oolee
galgala gaafan deebi'ee galu lafa mangadoo jedhamu arraan gadee wayiiti laftisaa. Iddoo sana yeroon ga'u sinotiraakiin tokko cirracha fe'atee achii ol natti dhufe. Sarara koo eeggadheen harka koo bitaarraanii qabadheenii itti gadi bu'aa jiraa. Inni immoo garaa harka koo mirgaarraanii achii ol natti dhufaa jira. Kana gidduutti mucaan tokko Ayisuuzii oofaa duubarraan natti dhufee garagalee tokkicha mil'achuu koo nan beekaa. Edaa inni maal ta'eera sinotiraakii sanatti kallattumaan waan dhufee fi garatti qabatu dhabee achumaa gadi natti oofe. Achii gadi natti oofee ani battala sanatti waanan ta'e hin beeku. Kufuudhuma koo duwwaan beeka. Yeroon kufee xinnoo achitti of baruu ofirratti yeroon ilaalu makiinaan Ayisuuziin kun narra dhaabbata. Achi miilla koo yeroo ilaalu miilli koo lamaan saayyuu tokko miilli koo inni bitaa kuni battaluma sanatti cabe. Yaa biyya lafaa Yesuus nu dhaabatee si dhufnaan ati immoo hadhoftuu simattee. Lafa keessa kee eenyummaa kee dhugaa dhofkachaa waan gaariif tottolaa himattee. Yesus na dhaabatee si dhufnaan ati immoo waraansaan simattee. Dhiifama gaa waa'ee seenaa kanaa yeroon dubbadhu miira natti dhageessu qaba sababii ta'ee fi dhiifama naa gootu. Miilli koo inni kun battaluma cabee inni kun immoo miilli koo inni mirgaa kun jechuudha. Yeroo sanaaf hin cabne yeroo sanaaf maal ta'ee foonsaa irraa daguugamee lafeen adiin kun duwwaanii mul'ata. Battala sanatti egaa namni na bira hin jiru. Namoonni na bira jiran immoo namootuma karaa deemtotadha. Yeroon kufee achii of baru iddoon kufee sanatti miidhaan cimaan miilla koorra qaqqabee akka jiru argee. Egaa balaan sun baay'ee suukkanneessaadha. Bakka sanatti bilbilli borsaa koo keessaa bu'eera. Bilbilan qabadhee adeemu suni bilbila sana fuudhaniitu namoonni achi dhaabbatanii namoonni karaa deemaa jiru sababii ta'ee fi magaalaa Sayyootti dawwalanii achi uummanni magaalaa Sayyoo naaf birmatee lafaa na kaasee. Egaa yeroo sana waan tokkoon jedhee tootaal miilli koo inni kun miilli koo inni bitaa innuma sana cabee. Miilli koo inni mirgaa kun immoo foonsaa irraa daguugamee lafeedhuma qullaatu hafee jira. Achi sana iddoo sana ciiseenii bakka ammaa dhiigni immoo garmalee dhiigaa jira sababii ta'ee fi egaa oolchuun Waaqayyoo baay'ee nama ajaa'iba. Namoonni warri na ilaalanis lubbuutu keessaa ba'uuf dhaadataa jira malee kun jireenya maal qabaa jedhu maalan jedhe iddoo sana taa'eeni. Utuu dafee manni yaalaa na qaqqabee dhiigaa jiru kana dhaabbatee miilli koo kun dhabamsiifamee tarii lubbuudhaan hafuu nan danda'a laata. Yoon oole immoo ijoollee kootiif gaarii ta'aa laata. Ijoolleen koo mucumti ishiin hangafaayyuu naannoo waggaa 7 jirtu. Ijoollee warri kaan immoo naannoo waggaa 4 waggaa 3 waggaa 2 kan isaan jiran baay'ee ijoolleen koo xixiqqaa turan yeroo sana. Egaa lubbuudhumatu dhaadachiisa malee in du'aa hin jiraatu jedhanii namoonni naasa'u turan yeroo sana. Egaa waan nama ajaa'ibu yeroo sana haati manaa koo mucaa ishee sila seenaa siin jedhe sana da'umsaa fi ji'a 9 fixxeetti. Ji'a 9 fixxee ulfa baay'ee isa gara da'umsaarra geessee jirti. Bakka nama kanatti Waaqayyotu itti dheekkame. Tokko innis hin jiraatu. Haati manaasaa immoo sababa gaddasaa kanarraa kan ka'e ishiinis nagaadhaan hin deessu. Miixuu kanarratti naateetti sababii ta'ee fi hin duuti. Kana Waaqumatu Waaqarraa itti dheekkame bakka baduusaati.
hin jedhama ture. Erga siyaati warraa kollee kan natti himtu yeroo makiinaan dhageessisu sagalee bakka reenfadhu fedhee tan gadi fiigaa. Jetteetu naa kaafti. Egaa maal seetee akkaataa Waaqayyoo itti gidduu galee nama ooshu. Ani achirraa waa tokko ni har'annaan duubatti deebi'ee waa'ee sanaa yaadu. Namni jechuudha yoo fedha Waaqayyoo ta'e malee lubbuun namaa tasaa akka hin baane. Namni akka hin duune yoo Waaqayyoo waaqarraa itti murteesse malee. Ta'uu isaa naa galee egaa halkanuma sanaa hospitaala kilinika Sayyoo sana keessaa obboleettiin hojjettu tokko sababa ani dafaa na kaasaa mana yaalaa na qaqqabsiisaa ijoolleen koo fuula koo ilaalanii abbaan keenya jira jedhanii gammadanii jiraachuu danda'u manumatti na ilaalanii jedhee tan dubbadhee sababa sanaa fi amma lafti gaa naannoo sa'aatii 10tiin siin jedhee gara galgalaatti dhufeera. Hamma konkolaataan barbaadamutti hamma ogeessi waa tokko na dandamachiisuudhaaf waa suphutti hamma immoo intini guluukoozii naa sakka'anitti dhiigni baay'ee waan dhangala'ee fi achii na fuudhanii egaa makiinaan biraa barbaadamee gara galgalaa naannoo sa'aatii 12 natti fakkaata yeroo sana na fuudhanii akka bahan hospitaala na qaqqabsiisuuf. Tootaal ani sana booddee of hin beeku. Eessa kana geessaa jiran Sayyoo magaalaa lixee kilinika sana lixuu koodu waan beekaa sana achitti hin beeku. Warri na bira jiranii baqqaa du'eera. Lubbuudhuma isaa kana jalaa hoo'a sababii ta'ee fi tarii mana yaalaa qaqqabuunsaa immoo waanuma gaarii dhadhanii haamlee kana irratti hundaa'anii na fuudhanii deemu malee tootaalii ani jireenyi koo of hin beeku. Egaa hospitaala Geedoottis na gorsiisanii roodhanii gara halkan keessaa sa'a 2 dhaqeeraa achi immoo dafaa hospitaala qaqqabsiisaa malee nuti sitti yaaluu hin dandeenyudhanii. Egaa kana namootarraan dhagaa achi booda hospitaala kamtu atattamaan nama kana yaalee ooshuu danda'a waan jedhugaa namoonni na cina jiran suni hin yaadu sababii ta'eefi hospitaala dhuunfaa geessinaa. Finfinnee keessaa hospitaalli kun Yordaanos jedhama. Achi na geessanii ani egaa gara erga lafti bari'e. Du'eera jedhanii reenfuma koo wajjin jiru malee warri na faana jiranii obboleessi koo lubii Tarrafaa Guutuu namni jedhamu obbo Ajjamaa Guutuu namni jedhamu lubii Damoozee Balaay kan jedhamu inni immoo yeroo sana kutaa wangeelaa irratti kan waliin hojjennu akka tasaa inni immoo waldaa tokko tajaajilee innaana fuudhanii deemaa jiran karaa lafa Saardoo jedhamutti walitti dhufne achiiti warri na faana turan kun egaa du'eera baqqaa du'eera reenfasaa wooma tokko goonee wal gargaarree fuunee gallaa yoo xinnaate akka nama 5 jaatu na faana hospitaala sana dhaqe jechuudha. Har'a ebeluu isaanii illee yaadachuu hunda isaanii yoon baadhee namoota kana nan yaadadhaa. Egaa achi booddee wanti jiru baay'ee ulfaataa ture. Ergan obbareeti amma ennaan obbaruu battala balaan sun ta'etti dhukkubbiin miiraa natti dhageessisne. Waanuma bakka ina doode sababii ta'eefi nan dhukkubne nan dubbadhaa sana booddee dhagaa innaan sammuutti deebi'uu innaan obbaruu dhukkubbiinsaa balaa buuse. Nan iyyaa nan wawwaadhaa akka nama ibidda boba'aa keessa jiru qaamni kun egaa na gubaa caba ilaaligaa cabni miilli tokkoyyuu baay'ee ulfaataadha. Madaan foonii baay'ee ulfaataadha. Nan iyyaa egaa arrabni koo na gogaa qaamni koo akka ibiddaa na gubaa isaan bishaan natti naqan nan beekaa moofaa bishaan cuuphanii harka koo mirgaa kanarra kaa'u. Harka koo bitaa kanarra kaa'u adda koorra moofaa cuuphanii kaa'u daqiiqaadhaan immoo bishaan nan dhunadhaa sababiinsaa qoonqoo keessattuu na gogaa akka kanatti 7 guutuu halkanii guyyaa boqonnaa malee utuu ijji koo hin rafiini 7 guutuun ture. Firoonni koo na duukaa halkanii guyyaa iddoo sanatti dhiphachaa turanii
Egaa battaluma sanatti dhiigni yoo barbaadamee dhufe malee ooluu hin danda'u namni kun jedhanii lafaa fi lafa galgalaatii Waaqayyo gaa kan na gargaaru waan ajaa'ibaati. Baankii dhiigaa irraa kan hojjetu mucaan tokko obboleessaa Girmaa Guddisaa kan jedhamu maqaasaa ammallee yoo yaadachuu baadhee baankii dhiigaa sanarraa hojjeta. Atattamumaanii dhiiga sanaa fidanii na qaqqabsiisanii dhiigni akka litirii 3 naaf waraabamee kennamuusaa sana na yaadadhaa. Achii booda egaa miirri dhukkubbii sanaa gargar hin citu. Amma taa'amee yaadamee miilli isaa bitaa battaluma sanaa kan inni cabee tajaajila irraa bahe. Kana amma iddoon qabanii suphanis hin jiru. Waan nama ajaa'ibu gaa namoota warra argantu dubbataa akka meetira 30 kan ta'u. Balaan sun yeroo na mudatee of dura na dhiibe. Konkolaataan sun of dura na dhiibee lafatti caccabeera. Tajaajilaan ala ta'ee kun suphamusii carraan qabudhanii inni mirgaa immoo miidhama jabaa miidhame innisii foonsaa irraa qunca'ee lafee adii ta'ee lafee kan akkattiin dhiisuu hin dandeenyu yoo taa'es immoo gaangirii ta'a. Madaan kun salphaatti fayyuu hin danda'u. Innis immoo irraa cituu qabaa. Kan lafarra sinoofe Ayisuuzuu sanaa? Ayisuuzuu sanatu dhufee motora koo yaabbatee lafatti gadi na qabee lafarra akka meetira 30 na oofedha. Warri dhaqanii ganama sana taatee sana argan. Achii egaa hospitaala sana keessatti sadarkaa du'aarran gahe. Firoonnis hin du'a jedhee namni marti abdii kutate. Dhiphina sanarraa ka'ee du'uyyuuf barbaadeeraan ofii kootii. Miirri du'aas natti dhaga'amee egaa lubbuun namaa kun dafee hin ba'u. Akka carraa ta'ee manichi manuma miidhagfamaa hospitaala guddaadha. Ibsaanii ciccitee jiru sireen irra ciisu sana jala jira. Amma ibsaa kana qabadhee of ajjeesuu laata jedhee sammuu kootti dhufe. Amma taa'ee yaade dubbii Waaqayyoo maal yaadadhaa namni yoo of ajjeese jannatan qabu. Haay of ajjeesuun irra hin jiru. Gidiraadhuma kana keessa taa'ee akkuma fedha isaatti Waaqayyo na hasassaabu jedheetan immoo murteessee achirraa ka'ee egaa dhawataanii suphaan yaaliin anaaf godhamee dandamachuu danda'e. Dandamadhee yoo xinnaatee 7-5 hospitaala sana keessan ture. Kana fakkaata turtiin. Balaan kun balaa baay'ee ulfaataadha. Tajaajilaaf deemtanii yeroo isinitti tajaajiltanii kaatanii gara galgalaatti kan isin mudate. Baay'ee balaa ulfaataadha. Rakkoowwan ciccimaadha kan isin keessummeessitanii. Yeroo hospitaala turtan kanatti maallaqa kan isin gargaare jira? Galatoomii maallaqni iddoo sanatti ba'e maallaqa baay'ee guddaadha. Mucaa obboleettii koo tu Finfinnee sana keessa ture. Maqaansaa Kumsaa Iddeettii Mucaa jedhamu eessuma kooti. Battala sanatti gaafa hospitaala sana seennu maaltu ta'ee 27,000 fidaa akka jedhameenidha. Walumaa nagalchanii na yaaluufu. 27,000 yeroo sanaa jechuun horii baay'ee guddaadha. 27,000 Kumsaa Iddeettii namni jedhamu kun mucaan obboleettiin koo deessu eessuma kan naa ta'u dhaqee horii sanaa tattamaan mana baankiitii baasee fidee qabsiise. Achii booddeedha yaaliin kan gaggeeffame. Egaa baasiin iddoo sanatti ba'ee naannaa 100,000 oliiti innaa herreegamu. 100,000 ol kanaa kan baasii taasisee sabakaa daannoo waldoota 36 siin jedhe sana ganama isaantu baasii kana danda'e. Waldoonni ofitti buufatanii sinodosiin giddu galeessaa Gibee pirezidaantiin sinodosii sanarra turan yeroo sanaa luba Lachiisaa dhufanii kan jedhaman akkasuma barreessaa olaanaa sinodosii sanaa kan turan yeroo sanaa luba Mokonnin Moosisaa kan jedhamanii
guutummaa sinodosichaa jalattis rakkoo kana ibsanii sinodosii sana jala amantoonni jiraatanis yoo xinnaate akka amantoota 100 oliiti yeroo sana amantoonni turanii waldaan kiristaanaa jechuukooti. Namoonni hedduun rakkoo narra ga'e kanaaf gadduurraa kan ka'e horii kana walitti sassaabanii dhawataanii horiin kuni mana yaalaa sanaaf kaffalamee ani yaalamee dandamadhee akkan ba'u kan inni ta'uu danda'e karaa kanaatiin jechuudha. Yeroo hospitaala turtan sanatti egaa yeroo tajaajilaaf deemtanidha wanti kun kan isin mudate balaan kun kan isin mudate miirri dhukkubbii fi jechi namootaa akkam ture yeroo hospitaala keessa turtan sanatti isa kanamee bal'inaan nu ibsa. Galatoomii miirri dhukkubbii baay'ee ulfaataadha. Kana jedhamee ibsamuunsaa baay'ee humna namaatii oli. Egaa Waaqayyo guyyuma inni jedhe malee sababa namni hin boqonnee fi akkamitti akka na oolche Waaqayyo akkamitti rakkina ulfaataa guddaa sana keessa akka nafu akka godhe anaafuu gaaffiidha. Nama baay'eedhaaf gaaffiidha. Garuu Waaqayyo namasaa rakkina kam keessattuu wajjin ta'ee gara gaariitti akka baasu akkuma caafamee jiru dubbii Waaqayyoo keessatti Waaqayyo karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti baasa. Warra akka akeeka isaatti akka jaalala isaatti waamaman akkuma jedhu sana malee miirri sun miira baay'ee ulfaataa fi baay'ee suukkanneessaa ture. Innaa sanarraa ka'ee egaa Waaqayyo nu gargaaree Waaqayyo oolchuu isaatiin malee ani mana yaalaatu na yaalee na oolchee jedhee dubbachuun isaa har'aa baay'ee ulfaataadha. Sababiin isaa wanti hafe tokko iyyuu hin jiru. Miirri namoota keessa ture yeroo sanatti baay'ee ulfaataadha miirichisi. Tarii egaa namoonni keenya taateen tokko yeroo sirra qaqqabu dheekkamsa Waaqayyooti, dha'icha Waaqayyooti, Waaqayyooti itti dheekkame, Waaqayyootu mana sana keessatti hin barbaannedhanii jechoota garaagaraa kaasu. Inni kuni anattis baay'ee ulfaatee firoota koottis baay'ee kan ulfaatee ture jechichi. Garuu ani waa tokko namana. Maala namanaa akkuma gaaffii tokko gooftaa Yesuus Kiristoosiin gaafatanii Wangeela Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 1 irratti namicha jaamaa tokkotu ture. Gooftaa Yesuus jaamaa sana yeroo fayyisu namichi kun jaamaa ta'ee kan inni dhalachuu danda'ee fi haadha isaatu moo abbaa isaatu cubbuu hojjete moo sababa inni cubbuu hojjetee fi jedhanii gooftaa Yesuusiin gaafannaan deebiin inni kenne haati isaa yookiin abbaan isaa innis cubbuu waan hojjeteef utuu hin ta'ini ulfinni Waaqayyoo karaa isaa akka mul'atuuf Waaqayyo kana godhee jedha. Ani maalittan fudhadhee rakkoo na mudate kanaan balaan irra qaqqabe kanaan ooshuu Waaqayyoo deebi'een dhugaa akkan ba'uuf Waaqayyoo ooshuu akka danda'u. Rakkinni biyya lafaa kana keessattis karaa adda addaa nama mudataa. Kanas gooftaa Yesuus Kiristoos bal'inatti dubbate. Biyya lafaa keessa amma jirtanitti rakkoo qabdu. Qorumsi hin baay'ata garuu jabaadhaa ani biyya lafaa mo'eera. Qorumsa keessaa ala taatuu nuun hin jenne gooftaa Yesuus. Qorumsi isinitti hin bu'uu nuun hin jenne gooftaa Yesuus. Abidda keessa darbituu galaana keessa darbituu galaanni isin fuudheen darbu abiddaan isin gubattanii. Kana sababii ta'ee fi egaa miiricha ulfaataa kana keessatti ani sagalee kana yaade. Egaa maa inni foon keenya kanaan miti siriittuu mootummaa Waaqayyootti dhaqnee kan gallu foon haaraa dhaqna haaraa uffannaa biyya lafaa kana keessa moonnaa jiraanne Waaqayyo akkaataatti nu jiraachisu qaba. Oduu gaarii gurratti kan tolu of harka qabna misiraachoo mootummaan Waaqayyoo dhiyaachuusaa himna. Kuni ergaa guddaadha. Waan irraa baratamuu qabudha. Yeroo hospitaala kana keessaa baatanii kutaa qaama keessanii keessaa kan isin dhabdan balaan kun baay'ee hamaadha, baay'ee ulfaataadha. Kamidha? Isa kana immoo amma akkamitti jirtu? Galatoomii. Egaa
torban shanittananii dandamadhee hospitaala sana keessaa bahee siin jedheera. Gaafan dandamadhee hospitaala sana keessaa bahu miilli koo inni bitaa kuni akkuma jirutti dhabamsiifameera. Inni jilbaa gaditti kan inni narraa dhabamsiifame yookaan citee jilba kootii gadi. Inni kun immoo jilbaa oli. Jilbaa olitti citee achii nan bahee guest house iddoo jedhamu kan Makaana Yesuus naannoo Gullallee mana tokko qabu barreessaa olaanaa sinodosii keenyaa lubni Mokonnin Moosisaa kan jedhamanii amma bifa kanaan gara maatii isaattis yoo gale tokko maatiin isaas sammuun isaanii sirriin ta'u. Egaa kaleessa nama miila lama qabu nama deemutu isaan biraa bahee naannoo torban shan booddee immoo miila lama dhabee gara maatiitti yeroo deebi'u maatiin sammuu isaanii hin miidhama. Ijoolleen kunis immoo ijoolleen kun baay'ee sammuun isaanii kichuu sababii ta'eefi ijoolleen kun hin miidhamu. Iddoo tursiisa mana keessummaa turee dandamachuutu irra jiraa jedhanii murteessanii achumaanii gara mana keessummaa kanaa nageessan. Gara mana keessummaa kanaa yeroo nageessanii makiinaadhuma sinodosii giddugaleessaa gibee kanaanii geeffamee mana keessummaa sana keessan buufadhe. Mana keessummaa sana keessa buufadheeni amma gaatotaalii yaalii fixeeraa. Madaa sanatu immoo irra deddeebi'amee dhiqama malee yaalii fixeeraa. Achitti kilinikmaan hospitaaluma Phaawulos sana keessaa mucaan tokko dhaqee warrumti na wajjin jiran jechuudha. Obboloonni koo obbo Ajjamaatu yeroo sana na wajjin jiru. Isaan dhaqanii nama qabatanii hospitaala sana keessaa nama deddeebi'ee achitti madaa kana naa dhiquu fi nama naa suphuu naa barbaadanii naa fidanii namichis eeyyamamaa ta'ee dubartii tokkodha. Obboleettiin kunii narsiidha. Achitti deddeebitee madaa koo kana naa dhiqaa turte. Naa dhiqti deebiftee immoo naa suphiti. Naa dhiqti naa suphiti. Akkasitti utuu na tajaajiltu tootaalii madaan kun naa qoore. Egaa iddoo sanatti obboloonni koo dura naan hospitaala kee ture dabareedhaan kan isaanii na tajaajilanii. Ani nama sadii malee hin tajaajilamu. Yeroo sana jechuudha. Namni lama ol na qabaa. Namni tokko immoo waan inni irratti qulqullaa'u na jala kaa'aa bifa kanaatiin utuu gargaaramu gara kanatti yeroon dhufu iddoo sanatti amma gaa isaan torban shani yeroon isaa yeroo arfaasaatii qonna isaanii dhiisanii maatii isaanii dhiisanii jireenya baadiyyaa keessa jiraatu sababii ta'e horii eeggachuun jira qotachuun jira kana dhiisanii lubni tarrafaa fi obbo Ajjamaan siin jedhu kuni na bira turanii achii booddee gaafan normaal ol jedhee taa'u agaggamadhee sana booda mucaan obboleessa koo obbo Sarbeessaa Guutuu kan jedhamanii Tashaalaa Sarbeessaa mucaan jedhamu na bira taa'e. Amma mana keessummaa sana keessa yoo xinnaate ji'a 5 taa'e. Hamma madaan sun qoorutti. Amma utuun achi keessa taa'u attamitti deebi'ee galaa? Maaliin galaa? Kan jiraatamu jireenya baadiyyaati. Lafa mijataa miti. Wiilcheriidhaan deemuufis hin mijatu. Attam taa'edhanii gaggeessitoonni sabakaa keenyarraa jiranis sinodosiirra jiranis mari'atanii obboleettiin tokko Kiristil kan jedhamtu poodiyoo irratti kan hojjettu sinodosii giddugaleessa gibee irratti ishiin nama biyya Siwidiini nama kanaaf artifishaalli hojjetamuutu irra jira. Kanaaf iddoo sana dhaqee hojjetamuu fi qaba ittee dubbattee naannoo Mannaagashaa asuma seensa Finfinnee irratti buufanni artifishaal jechuun deeggarsa qaamaa kan jedhamu qodaa miillatti kaa'atamutu jira namtolcheedhaanii inni hojjetamuu fi qaba jedhamee achi egaa torbee ji'a 5 achitti mucaa kana wajjin mucaan kun utuu ol na qabu ganna qabu utuu immoo wiilcherii kaawunsiliin Makaana Yesuus Itoophiyaa egaa taateen kun akka biyyaatti waan bal'atee fi
kaawunsilii meeqaffaa akka ta'e yaadadhu. Kaawunsiliin kun walgayiirra jira. Sinodosii keenyarraas hojjetoonni dhaqanii achitti hirmaatan waa'ee koo kaasanii kaawunsiliin sun waaqayyoonis naa kadhatee gadda guddaas gaddanii horii yeroo sana buufatanii wiilcherii qarshii 7,000 naa bitanii naa fidanii mucichi ammasiin jedhu kun egaa tashaaleen kuni wiilcherii sanarra nakaa aduutti na baasaa ol deebisee na galcha. Akkasitti ture madaan koo erga naa qooree egaa gara Mannaagashaa iddoo Ye'akaal Digaaf Maa'ikal iddoo jedhamu tokko achitti na geessanii achitti ilaalamee qaamni kanarratti hojjetu suni akka biyyaatti hojjetu gaa warra qaamni isaanii miidhamee achitti meeshaa qaama deeggaru kana artificial kan jedhamu kana hojjetu achitti aarsaa guddaa kan na wajjin baasan yeroo sana obbo Lubaa Mokonnin immoo isaan jedhaman kuni barreessaa olaanaa sinodosichaati. Akkasuma lubni miidhagsaa Angaasuu har'a immoo pirezidaantii sinodosii giddugaleessa Gibee ta'anii tajaajilaa kan jiran kuni makiinaadhuma sinodosii sanaatiin nageessanii egaa irraa bu'uunis na rakkisaa qoma isaaniitti na baatanii geessanii warra qaama kana ilaalanii naa hojjetan bira na kaa'anii achitti erga naa safaramee naa fi hojjetamuu fi hojiitti galamee battala sanatti hojiitti hin galamu hin safarama jalqabaa beellama guyyaa beellamaa sii qabu deebitee agxa gaafa isaan si waamanii naa safarsiisanii ammas baatanii makiinaatti na deebisanii iddoo buufata keessummaa sana keessa ture achirraa naa dawwalanii warri giddugalaa deeggarsa qaamaa kana irratti hojjetanii bilbila koo fudhatanii naa dawwalanii koottoodhanii mucaadhuman sila siin jedhu kana gaa tashaalee wajjinii amma wiilcharii sanarra taa'ee obboleessi koo tokko maqaansaa Geetaachoo Guddinaa namni jedhamu tokko ammallee maqaasaa Guutuu Guddinaatti yeroodhuma dhiyoo kan geeddarate yeroo sana waan ittiin laada yookaan makiinaa xiqqaa kana kireeffadhee dhaqu qarshii 500 naa kennee ofiisaayyuu makiinaa gibbii sana keessaa qabaa hojii kontiraakteraa irratti bobba'ee hojjetaa. Anammas ilaallee achiin isin geggeessaa beellama wayiin qabaa garuu hin danda'u sababiin ta'ee fi amma qarshii kanaanii geejjiba fudhadhaatii deemaa nuun jedhee qarshii 500 na deeggaree carraa kanaan illee waaqayyo si haa eebbisu nama sanaan jechuun hin barbaada. Yoo akka carraa miidiyaa kana kan daawwatu ta'ee tajaajila isaa jireenya isaa bakka jirutti waaqayyo isaa haa eebbisu jechuun hin barbaada. Bifa kanaan egaa iddoo itti leenjii deeggarsa qaamaa kana fudhannutti iddoon isaa baay'ee ulfaataadha. Laali miilli kee lama hin jiru. Kanatti teessuu wiilcharii irra. Shaakallii sana shaakaluuni baay'ee ulfaataa ture. Amma har'annaan kiraanchii qabadhee adeemu namuma miidhama salphaa miidhame wayiin fakkaata. Tarii ati yeroo dura na argite akkamitti akkana simatte illee miirri sitti dhageessise illee tarii jiraachuu mala baay'ee ulfaataadha. Amma egaa namichichi tumsa deeggarsa qaamaa kana hojjetee naanaa fiduu lamaan saayyuu wal faana baateedha. Yeroon dhaguu nannahe baay'een sodaadha. Waan nama ajaa'ibu kiyyaammoo akka mudannootti kun waan nama mudatu yeroo dheeraan iddoo leenjii shaakala meeshaa qaamaa kanarraa yeroo dheeraa natti fudhate. Ji'a tokko oolan achi ture. Gaafa meeshaan sun hojjetamee naa dhufu akkaataan itti miila kootti kaawwadhu akkaataan itti kaawwadhee hidhadhu natti argisiisanii kaawwadhee ol ka'ii dhaabadhu yeroo naan jedhamu egaa naannoo ji'a 7 wiilchariirra kanan taa'e. Ji'a 7 wiilchariirran taa'ee ji'a 7 booddeedha meeshaa qaamaa kana godhadhee kanan dhaabachuu danda'e. Gaafan ka'ee dhaabadhu haati warraa koo naa dawwalte. Maal keessa jirtaa? Attamitti jirtaa jettee naa dawwalte inni irraanfadhu kana. Gaasha qabaa wanta ati dhaqxeef kun
waan si deeggaree si deemsisu ta'a. Ani waa'een ittiin deemuu koo waa'een ittiin dhaabachuu koo silayyuu maal natti uumaa jira? Gaaffii natti uumaa jira. Isheen immoo gaafa kana naa dawwaltu dhiphina guddaadhaan dhiphadhe iddoo sanatti. Homaan jedhu shaakalaan jira. Akka gaariittan ittiin tocho'aa jira. Jajjabaadhu yeroo dhiyoottan nan galaa jedheen jajjabeessan ture. Achi egaa haalichi baay'ee ulfaataadha. Gaafan ka'ee irra dhaabbadhu nama qoraatti irra dhaabbate. Qaamichi reefii citee madaansaa reefii suphamee walitti qabataa. Kunis madaadhaa, kunis madaadhaa. Lachuu madaadhaa. Fayyee immoo dhibbaan fayyine reefuma saapuphaa yeroon ka'ee ittiin dhaabadhu eeguutti ka'e. Yoo xinnaate gara torbee 5 olii miilli kun na dhiigeera. Utuman ittiin shaakalu. Egaa utuu miillayyuu fayyaa ta'ee jechuun madaansaayyuu fayyee kan ittiin shaakaltuyyuu utuu ta'e waan gaarii ture. Innuu immoo hamma qaama kee kanaan wal barutti qaama kee kana hirrika, hin madeessa. Akka nama ispoortii hojjetu qaama ofii kana wayii reebanii maal godhanii mammadeessanii booddee maal ta'a? Fayyeetu namni ispoortii shaakala mitiire akka kanaa ta'a. Qaamni fayyaanu innaa waa ittiin shaakaltu si dhiigaa si madaa. Inni kun immoo sirumayyuu suphamaadha. Gaafa dhaqee kana irratti ba'u immoo ittuu immoo madaansaa babal'achuu barbaade warri na leenjisan sunii yeroo fudhachuu qabda. Amma itti fufinsaan shaakallii kana yoo geggeessite si madaa'uu danda'a. Hospitaalatti si deebisuu danda'a. Sababii ta'eef yeroo fudhachaa boqochaa suuta jechaa shaakaluu qabda jedhanii Waaqayyo bakka isaan jiranitti jireenya isaanii haa eebbisu. Namoonni achirraa hojjetan suni namoota Waaqayyooti. Namoota baay'ee obsa qabeeyyii, namoota baay'ee nama rakkatee fi nama miidhame tajaajiluudhaa fi namoota of kennanidha namoonni iddoo sana jiranii. Akkaataa kanaan meeshaa kana shaakalee suuta jalqabamee kiraanchii qabatteen kaatu. Yeroo rakkoon sun si mudatu yeroo kana shaakaltu jalqabaa muka sibiila 2 gidduu deemta. Garanaan harka kee kanaan qabachaa sibiilli 2 akkatti diriiree jira. Sibiila sana gidduu deddeebita. Sibiila sana gidduu yoo xinnaate gara 7 gara 7 shaakallii gaggeessita. Achi suuta immoo muka sana gidduudhaa immoo baatee muka akka giinga'aa wayii sii uumanii akkasitti qabatteetu immoo akkasitti immoo mukicha of dura butaa immoo ittiin deemta. Akkuma nama bakka reefuu ganaa tokko jedhee daa'ima deemsa shaakalu. Akka daa'ima ganaa deemsa shaakalu bifa kanaatiin shaakalee yoo xinnaatee akka 7-5 lafa sana turee meeshaa kanaan erga wal baree booddeedha. Kananani mo'icha guddaadhaan, galata guddaadhaan, gammachuu guddaadhaanii qaamnumti sinodosii kunii makiinaa naa ergee na fuudhee ergaan rukutamee ji'a 8ffaa kootti gara maatii kootitti deebi'ee galuu danda'e. Kana fakkaataa jechuudha turtiin. Akka oduu gaarii miidiyaatti namoota yeroo isin balaan kun isin mudatee isin cina dhaabbatanii isin deeggaraa turanii Waaqayyo bara isaanii haa eebbisu jenna. Dhugaadha. Rakkoon sun rakkoo ulfaataadha. Anumtuun naan taa'ee yaadu baay'ee natti ulfaate. Isiniin immoo baay'ee ulfaataadha wantichi. Namoota waan kana isin cina dhaabbatanii maatii keessan dabalatee waldoota kiristaanaa dabalatee akka dhuunfaatti namoota isin deeggaranii akka oduu gaarii miidiyaatti Waaqayyo bara isaanii haa eebbisu jenna. Qaamni keessan miidhamuu kun rakkoo akkamii natti fide jettanii yaaddu isin? Rakkoo akkamii sitti fidee jettee gara gaaffii kanaaf deebii kennuu kootti tun dhufiin dura anammayyuu wangeela tajaajilaan jira. Wangeela kana yeroon tajaajilu inaaffaa guddaadhaan nan tajaajila. Namoonni egaa dura nan tajaajila yoo xinnaate sana dura gara waggaa 14 wangeela tajaajileera. Miidhamuu koo kana dura jechuudha. Erga sanaa asii tajaajila wangeelaatti hin deebi'amoo hin dhiisaa wanni jedhu
namootatti gaaffii uumee ture. Gaaf tokko waldaa Sayyoo, waldaa Makaana Yesuus Sayyoorraa luba Dinquu Heeyii nama jedhamutu achirraa tajaajilu. Ammallee gara waldaa Geedoo sabakaa Geedoorraati kan isaan tajaajilaa jiranii. Sabakaa Calleyaa achirraati kan tajaajilanii. Waldaa keenya waldaa Sayyoo sana tajaajilu. Amma utuu lallabuu fi carraan sii kennamee maal gootaa tajaajiluuf fedha qabdaayyuu jedhanii na gaafatanii. Gaafa isaan na gaafatanii gammachuusaayyuu hin danda'u jedhe. Baay'een gammadaa Waaqayyo isinaa eebbisu. Anaan kan na oolchee Waaqayyodha. Namni kun jireenyatti deebi'amee galama jedhamee hin yaadamne. Waaqayyo na dandamachiisee erga na jiraachisee na galchee ani wangeelatti illee yaa'uun jedhe. Gaafanii carraan lallabaa naa kennamu teessoo naa kaa'ayyuun jedhe. Amantootatu teessoon naa kaawwamee xarapheezaan fuula sana dura naa kaawwamee yaadannoo koo fi wangeela koo achirra naa kaawwanii gaafa lallabuu ani wangeelatti illee yaa'u. Isa Phaawulos Qorontoos isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 16 irratti dubbate sana. Ani wangeelatti illee yaa'u inni humna Waaqayyooti jedheetanii gammachuu guddaadhaanii wangeela kanaa nan tajaajile. Gaafan tajaajilu namoonni hin ajaa'ibsiifatan. Maaluma jedheetu afaanuma maaliitiin miiruma maalii keessa taa'eetu wangeela lallabaa. Kaleessa namni miila lama qabu deemu kuni har'a immoo miila isaa lamaan dhabee kiraanchii qabatee artifishaalaan utubamee akkamitti lallabaa jedhanii ayyaanni naa baay'ate. Waaqayyo ayyaana naa baay'ise. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Waaqayyo ayyaana naa baay'ise. Ani waa'ee mootummaa Waaqayyo, waa'ee gammachuu bara baraa, waa'ee jireenya bara baraatu natti mul'ata malee waa'ee ni dhiphinaa, waa'ee ni abdii kutachuu, waa'ee yaaddoo fixeeyyuu natti hin mul'anne. Sanaan egaa wangeela kana kanan itti deebi'ee tajaajilaa jiru. Ammayyuu tajaajilatti jiru. Ammayyuu tajaajilattan jira. Iddoon irraa tajaajilu akkuma ani dura dubbadhee sabakaa keenya sabakaa daannoo waajjira sana keessatti egaa boordii bulchiisaa qaba. Manichi kan ittiin hoogganamu nama kana tumsuutu nurra jira. Gatamuu hin qabu. Asuma mana kana keessa taa'ee tajaajila diyaaqonaa kennuu qaba. Warra gaddan jajjabeessuutu irra jira. Warra abdii kutatan jajjabeessuutu irra jira. Warra rakkina garaagaraatiin miidhaman jajjabeessuutu irra jira. Sababii ta'eefi asuma nu cina taa'uu qaba jedhanii obbiratti na hambisanii achuma keessa taa'ee wangeela Waaqayyoo nan lallabaa, dubbii Waaqayyoo dubbachaan jira. Waaqayyoodhaaf galanne haa ta'u. Inni biraanii egaa gaafa qaamni namaa miidhamu wanta salphaa miti. Walumaa gala miidhama qaamaa kanaan yookaan immoo miila koo kana lamaan balaa na mudate kanaan dhabuuni miidhaa salphaa miti kan inni narraan ga'ee. Miidhaa baay'ee ulfaataadha. Ayyaanatu na jiraachise amma. Ayyaanuma Waaqayyootiin nan jiraachaa jira malee akka namaatti baay'ee miidhame. Amma firri koo yoo du'e iddoo awwaashaa dhaquu hin danda'u. Dhaqee awwaaluu hin danda'u. Hiriyoonni koo naannoon keessa jiraadhu keessatti namoota achi bahee awwaasha isaanii irratti argamuu hin danda'u. Cidha isaanii irratti argamuu hin danda'u. Sa'aatiidhuma 24 mana keessatti kanan dabarsu. Bakkuma tajaajila ammasiin jedhu iyyuu kanan dhaqu iddoon ani jiraadhuu fi waldaadhumatu akka waan mooraa tokkooti. Mooraa tokko keessa akka waan jiruuti. Walirraa fageenya bal'aan qabu. Mooraan itti anamma nan tajaajila namootaaf tajaajila gorsaan kenna nan jajjabeessa iddoon jedhu sanattis akka nama mooraa tokko keessa jiraatuuti malee akka nama fageenya walirraa hin qabu. Egaa namiidheera waanan jedhu manaa bahuu hin danda'u, fagaadhee deemuu hin danda'u. Geejjiba immoo hin qabu. Waan ittiin geejjibamu motor saayikilii ta'uu danda'a. Magaalaa gurguddaa keessatti amma saayikilii waan tokko tokko nagarraa kan motoraan geejjibamu kanallee hin qabu. Kana qabaachuufis immoo humni isaa hin jiru.
bifa kanaatiin miidhaa guddaan irraan ga'e. Gaafa miidhamtu fagaatanii deemtanii tajaajiluu fi dhiibbaa isin irraan ga'e. Dhiibbaan irraan ga'a. Geejjiba malee sochootu sababii ta'eef. Kana malee egaa fira dhabdaa, hiriyaa dhabdaa, kophaa taataa, namarraa adda baataa miidhaa kana fakkaatudha kan inni irraan ga'e jechuudha. Sababa balaa kanaanii Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu lubbuu keessanoo ishee akkasin hamma ammaatti iyyuu wangeela mootummaa Waaqayyoo kana lallabaa jirtu, hojii Waaqayyoo kana hojjetaa jirtu, fagaattaniillee akkasin iddoo garaagaraa akka kanaan dura bakka lallabaa fi waldoota garaagaraa deemtanii yoollee hojjechuudhaa baattan balaa isin quunname kanaan waldaa isinitti dhiyoo jiru, sabakaa isinitti dhiyoo jiru keessatti hojii isin hojjetaa jirtanii hojii baay'ee namatti toludha. Hojii baay'ee namatti toludha. Amantoota guutuu addunyaarraa otoo maal isin gargaaraniiti barbaaddu isin? Tolee, gaaffii bareedaadha kanatti na gaafattee. Qulqulloonni amantoonni Waaqayyoo miidiyaa oduu gaarii kanaa kan dhaggeeffatanii yoo jaalala isaanii ta'e Waaqayyoo yoo naa kadhatan isa duraa. Lammaffaa irratti immoo yoo fedha isaanii ta'e waan ittiin oliif gadi socho'ee ulfina Waaqayyootiif sagalee Waaqayyoo dubbachuu danda'u. Geejjibatu na rakkisa. Geejjibatu na rakkisaa. Waan ittiin geejjibamuutu qabaadhee sagalee Waaqayyoo nan dubbadha. Namootaaf dhugaan ba'a. Dhuga baatii kanatti sagalee Waaqayyoo yeroo dubbadhu namoonni baay'ee gammadu. Baay'ee gammadu. Baay'ee na eebbisu. Waaqayyo isin eebbisu. Tajaajilli keessan namatti toladhanii Waaqayyoon isin galateeffatu. Anaanis na eebbisu. Caalaadhumatti immoo warra kaan biras karaan ittiin ga'uu danda'u utuu isaaniif danda'amee geejjibuma waan ittiin socho'uu danda'u na deeggaruu danda'anii baay'ee natti tola yoo fedha isaanii yoo jaalala isaanii ta'e. Dabalataanii ijoolleen koo arfan isaanii iyyuu shanan isaanii iyyuu ishee hangafaa malee mana barumsa olaanaa irra jiru. Mucaan dhiiraa yuunivarsiitii irraa barachaa jira. Yeroo ammaa kana waggaa lammaffaa isaatii faarmaasii barata. Mucaan isheen sadaffaan immoo kutaa 12 barana fudhatti intiraansii jechuudha. Mucaan isheen tokko immoo kutaa 8 baranadha kan isheen ministirii fudhattu. Jaalala Waaqayyoo ta'ee fedha firoota koo warra na daawwatanii kana yoo ta'e ijoollee kanaaf carraan iskoolaarii barnoota barachuu akka danda'anii fi sababiin isaanis hawwiin koo barnoota sababii ta'ee fi ijoolleen koo kuni bifattiin isaan barumsa olaanaa iskoolaarii nama na deeggaruutu argadhee baay'ee na jajjabeessa yaada. Asumarraanii namoota rakkoo wal fakkaataa akka keessanii kana qabaniif dhaamsa akkamii qabdu? Galatoomii gaaffii gaariidha. Amma namni yeroo tokko tokko jireenyuma isaa kanatti utuu jiruuyyuu namni jireenya isaa hin jibba. Qaamnumti isaa guutuu ta'ee fayyaa ta'ee utuu jiruuyyuu yeroo tokko tokko Waaqayyotti guunguma maalii na uumtee maaliif na rakkiftee jedha. Ani kanan jedhu kanarratti namni Waaqayyo ija fayyaa, miila fayyaa, harka fayyaa kennee fi namnumti addunyaa kanarra jiru namni sammuu fayyaa qabu miidhamaa miti. Miidhamaa itti fakkaata malee. Waan harka isaatiin hojjetachuu hin dandeenye hundaa Waaqayyo gaafa dhala namaa uume hin guuteefi. Qaroo ijaa kana laftitti hojjetan hin jiru. Warshaan isa hojjetu hin jiru. Harki namaa warshaatti hojjetamu hin jiru. Addunyaa kanarratti qaama namarra jiru kana iddoon itti oomishamu hin jiru. Waaqayyo guddaa isin eebbisu. Hamma ammaatti wantoota isin kaastanii seenaa jireenya keessanirraa kaatanii tajaajila waa'ee tajaajila keessanii wal qabatee wantoota nama barsiisuu fi itti dabalee waan nama gaddisiisu wantoota adda addaatidha kan isin kaasaa turtanii. Waaqayyo haa galatu. Amma ammaatti lubbuun keessanillee hafee maatii keessanillee jiraachisaa jirtu. Waldaa kiristaanaallee tajaajilaa jirtu amma ammaatti jechuudha. Isa kanaaf guddaa Waaqayyoon galateeffannaa.
sa'aatii keenya wajjiniin deemuudhaaf xumurarratti wanti isin namoota isin galateeffachuu barbaadan akka dhuunfaattis haa ta'u namoota galateeffachuu barbaadan yoo jiraate gamanumaan carraasaa isiniif kenneeni. Duraan dursee Waaqayyo isaa balaa ulfaataa fi balaa namni irraa oola jedhamee yaadamne kana keessaa na oolchee dandamadhee maatii kootiif jireenya koo akkan jiraadhu isa na gargaaree Waaqayyoon hundaa ol nan galateeffadha. Itti aansee haadha warraa koo Aaddee Caaltuu Farajaa kan jedhamtu akkanumallee ijoollee koo hundaa rakkina koo kana keessatti utuu nan buusne gaaf tokko nyaara isaanii utuu natti hin guurre bu'aa bayii jireenyaa kana keessatti argachuu gammaduu dhabuu kana keessatti danda'anii keessumaa haati warraa koo isheen haadha warraatisii isheen haadhasii waa hundaanuu na golgitee na dandeessee na baattee na utubdee asiin na geessee Waaqayyoo bara jireenya ishee haa eebbisu jechuun barbaada. Itti dabalee immoo waldaa kiristiyaanaa keewwamatti waldaa kiristiyaanaa warra wangeela makaana Yesuus guutummaa Itoophiyaa kana keessa jiranii tumsa guddaa naa godhanii utuu isaan naan dirmanne utuu isaan na cinaan dhaabbanne oolee namarraa ta'uu hin danda'u. Waaqayyo bakka jiranitti jireenya isaanii fi tajaajila isaanii haa eebbisuun jedha. Akkasuma sabakaa daannoo hojjettoota sabakaa daannoo waldoota sabakaa daannoo keessa jiran guutummaa isaanii Waaqayyo isaan haa eebbisu. Tajaajiltoota sinodosii giddugaleessa Gibee irraa tajaajilanii yeroo sana dirmannaa guddaa boo'icha guddaadhaan kan na cina turanii pirezidaantii sinodosii giddugaleessa Gibee duraanii kan turan lubalachiisaa dhufanii akkasuma barreessaa olaanaa yeroo sanaa kan turanii luba Mokonnin Moosisaa yeroo ammaa kana immoo pirezidaantii sinodosii giddugaleessa Gibee ta'anii tajaajilaa kan jiranii luba Miidhagsaa Angaasuu akkuma kana amma immoo barreessaa olaanaa ta'anillee tajaajilarra kan jiranii luba Nagaasaa Aggafaarii baay'ee immoo yeroo sana utuu wajjin tajaajilluu yeroo balaan kun na mudate dirmannaa guddaa uummanni akka godhu kan taasisanii luba Daboos Balaayii yeroo sana waliin tajaajilaa isaan kutaa wangeelaa irraa tajaajilu wajjin hojjechaa turre. Isaan kanaa fi firoota koo obboloota koo warra rakkina sana gadda sana warra nafaana hirmaatan gaddi kun akka gadda isaanii ta'ee nafaana bu'aa bayii baay'ee keessa kan darbanii luba Tarrafaa Guutuu obbo Jamaa Guutuu obbo Qorichee Guutuu obbo Sarbeessaa Guutuu kan jedhaman akkasuma obboleettonni koo jiru Baqqalee Guutuu kan jedhan Raggaatuu Guutuu kan jedhanii nama baay'ee dhaga kana sana jedhee maqaa isaanii dha'ee bira ga'uu hin danda'u. Firoota koos kan ta'an akkuma kanallee hojjetoota wangeelaa sabakaa daannoo guutummaa isaanii lubootaaf abbootii wangeelaa yeroo sana tumsa guddaa kan godhan halkanii guyyaa immoo boo'ichaan imimmaaniin na cina kan dhaabbatanii Waaqayyoon naa kadhatanii Waaqayyo bara jireenya isaanii tajaajila isaanii haa eebbisu. Akkuma kanallee amma ana cina kan jiru lafuma kanallee waliin kan dhufne ilma obboleessa koo kan ta'e barsiisaa Galaanaa Ajjamaa kan jedhamu yeroo kuba sanas yeroo balaa sanas maatii koo manatti jajjabeessuudhaan deddeebi'ee immoo iddoo nan jiruttis na gaafachuudhaan waan ani irraanfanne iddoo nan ciisu sanatti macaafa qulqulluu naa fidee hospitaalan ture sana keessatti baay'ee na jajjabeessaa kan ture. Har'umayyuu immoo na cinaa kan hin hafne iddoon deemu hundatti na cina kan jiru na wajjin kan dhaabbatu mana isaa maatii isaa ijoollee isaa bara jireenya isaa Waaqayyo haa eebbisu jechuun barbaada. Xumura irratti immoo gara maas miidiyaa kanaatti akkan dhufuu fi waamicha kan naa godhee mucaa keenya hafuuraa kan ta'ee Misgaanaa Rabbumaa amma Ameerikaarra kan jiru Waaqayyo bara jireenya isaa tajaajila isaa isa haa eebbisu. Mucaa keenyadha. Mucaa mucummaatti immoo hojii wangeelaa daandii jireenyaa kana qabatee ganaa hojii guddaa hojjeta jennee abdii kan irraa qabnu Waaqayyo jireenya isaa bara tajaajila isaa haa eebbisu. Maatii isaallee haa eebbisu jechuun barbaada. Isinumtillee nu cinatti argamtanii bifa kanaan waraabbiin kun akka toluu fi
kan taasiste ati obboleessi keenya Waaqayyo siin haa eebbisu. Akkuma kana isaa kaameeraa duuba dhaabbatee nu tajaajilaa jiru kana Waaqayyo isaa eebbisu. Biroota koo mara hundumaa Waaqayyo haa eebbisu jechuun barbaada. Fayyaanaa ta'a. Kabajamtootaa fi daawwattoota miidiyaa Oduu Gaarii keessummaan keenya guyyaarraa yaada isaan nu laatan muuxannoo jireenya isaaniirraa kan arganne kana fakkaata. Akkasumas immoo namni yeroo miidhaan kun irra ga'eerraa kaasee haga amma isaan jiran kanatti namni wajjiniin dadhabbii guddaa argee seenaa jireenya isaanii waa'ee kanaatiin wal qabatu namni beeku nama guddaa tokko biraatti dhaqamna. Kallattiimaan gara isaaniitti isin dabarseetanii yaada isaanii isaanirraa furanneetu xumuratti deebina. Asumaan maqaa keessan irraa kaataniitudha. Daawwattoota keenyaaf of ibsitu. Maqaan keessan eenyudha? Tole, galatoomaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Maqaan koo Barsiisaa Galaanaa Ajjamaan jedhama. Hojiin koo barsiisaadha. Mana barumsaa Sayyoo sadarkaa lammaffaadhaan barsiisa yeroo ammaa. Luba addunyaa guutuu waliin walitti dhufeenya qabdu isin firadha moo walitti dhufeenyi keessan akkamidha? Baay'ee gaariidha. Luba addunyaa waliin nuti wasiila naaf ta'u buleessa abbaa koo jechuudha. Abbaa koo irrattidha kan isaan dhalatanii. Gama biraatiin immoo akka obboleessa hangafaatti ilaala. Akka obboleessa hangafaatti ilaala. Egaa gara lubaatti dhufanii luba jechuun jalqabne malee dura obbo jenneetu waamna. Akkuma obboleessa hangafaatti ilaaluudhaan nu guddisanii wajjin guddannee gorsaa keenyadha. Kanaaf wasiila naa ta'uu nuti fira. Luba addunyaarra erga balaan kun ga'ee booda waliin akkam turtan wantoota tokko tokko tumsaa akka turtanii odeeffannoo tokko tokko qabna. Isa kanaan bal'inaan nuuf ibsaa. Baay'ee gaariidha. Yeroo balaan kun qaqqabutti akkuma jedhame ji'a caamsaa keessadha. Gaafa sana bakka fagoo tokko miilaan deemnee galaa jirra fira eebbifneetu numaa naannoo qe'eetti dhiyaatu balaa kana qaqqabe jedhanii nutti dawwalanii. Gaafa kana baay'ee naanee baay'ee waan dubbannu wal'aallee guyyichi akkuma jedhame guyyaa dilbataati. Rakkoo guddaa baay'ee ulfaataa ture. Egaa sanbanni sun dheeraa akka carraa faazirii manuma jiru waan ta'eef qaqqabanii faana deemanii nuti dafinoo ganamaan kaanee bakka sana dhaqnee haalota ture hundumaa laallee egaa oolchuu Waaqayyoof safuudha waan oolamuu malee ture. Ta'een ta'e sun fageenyi konkolaataa motora faana lafarra oofe sun akkuma jedhame meetira hedduudha. Amma kana immoo dhiinni lafa sana irratti lafeen lafa sana irratti harca'ee hin jiraatama jedhamee namni yaani. Akkaataatti Waaqayyoo jiraachise akkaataatti Waaqayyoo hambisee abjuu nuti ta'ee. Egaa akkuma amma kaafame yeroo sana warri manaa isaanii ulfa ji'a sagaliiti. Ulfa ji'a sagalii immoo galata Rabbiitti erga maatii horuutti dhumne nuunis rakkoo isaa dadhabbii isaa hin agarra waa lamatu dhufe jechuudha. Warri mana da'umsaaf ji'a sagalii isaan immoo kanarra ta'anii anama filannoo nani qabaadhe yeroo sanatti mana barumsaa dirree harayyuu sadarkaa tokkoffaan barsiisa calloo taa'etanii filannoo nani argadhe ganama mana barumsaa dhaquu galgala deebi'ee immoo sayyoo maatii sana bira buluudha. Bilbilaan achitti hordofaa as immoo maatii jajjabeessuutti turre. Egaa akkuma isaan sila kaasanii yoom maaltu dhufa sagalee ambulaansii dhaguun jaallannu namoonni jajjabina nuuf hin kennanii erga miila lamatu dhabame ta'eeti jireenyis maal barbaachisaa du'a wayyuu jedhamuudhaan jechoonni baay'ee gurguddaan tureera. Balaan sun hamaa waan ta'eef. Balaan sun baay'ee suukkanneessaadha. Hin jiraatama jedhamee hin eegamne yoo jiraatames immoo waanuma ka'ee taa'u wayii nama abdii qabu wayii hin fakkaanne. Kanaaf jecha baay'ee suukkanneessaa ture Waaqayyo nu gargaaree lakkoon kun ta'ee torbee lamatti warri manaa isaanii hin da'anii anamma sanatti achuman ture. Gaafa kanaan booddeetti gara Finfinneen deemanis asii warri manaa mucaa akka sila jedhame seenaa jedhamtu sanatu dhalate mucaan dubaraa dhalattee jennaan kun seenaadha jenna. Rakkoo ulfaataa ture dadhabsiisaadha waan ta'eef seenaan kun yaadatamuu qaba jennee mucattii seenaa jennee moggaafne seenaa yeroo ammaa kana barattu kutaa afuriiti. Waaqayyo gargaaree amma isheen abbaa ishii miila fayyaadattee beekti malee hin beektu. Yeroo isaan immoo balaa kanarraa damdamatanii galan ishiin umuriin ishii ji'a 8 mucaa daa'imuu geesse gara deemuutti dhufteedha jechuudha. Egaa gaafa torbee lamaa yeroon Finfinnee dhaqu lubni addunyaa akkuma jedhanii miilli isaanii lamman irra hin jiru. Kana biraanii dhukkubbi guddaa isaan dhukkubaa namoonni abbaayee koo bira ture
wasiila koo luba addunyaa luba tarafaa fa'i bira turanii halkan irra rafanii guyyaa boqonnaan hin jiru. Gaafa kanaa tajaajila biqilaa jedhamu tokko nan beeka biqilaa Mardaasaa jedhama naan kolleejjii bira wal barree dawwalee waan kun iddoo akkasii jirra. Wasiila koo tokko rakkoo akkasii nurra ga'ee dhukkubaa jira kootu nu kadhadhu jedheen. Dhufee kadhannaa godheef Waaqayyo bara jireenya isaa eebbisu ammallee tajaajiluma ta'ee namni kun itti fufeetu jira. Baay'een isa galateeffachuu fi isa eebbisuu jaalladha. Karaa dheeraadhaa deemee dhufeetu isa Yordaanos nu bira darbee Phaawulosin naqee Phaawulos immoo ganaa achasii Yordaanositti deebi'ee Yordaanos jechuun naannoo Xuqur Ambassaa fi Taklamaanooti gidduu sana jira. Aarsaa guddaa kanfalee dhufee Waaqayyoon kadhate. Yeroo dhufee Waaqayyoon kadhatuufitti isin kan dhukkubsachaa jirtan mataa keessantu isin dhukkuba malee madaa keessan miti. Maal jedhu ammoo naqee argetti qeensa koo miila koo korunyuu koo waan adda addaa jedhu. Gaafa inni kadhatuu fi kaasee salkan guutuu irra dhabanii bulan nagaatti rafanii bulan. Waaqayyo baay'ee nu gargaaree akkuma ammaa kaafamaa ture egaa seenaan iddoo sanatti ture baay'ee dheeraadha. Xumura irratti maal goone isaanis kaasaniiru tuun galateeffatanii fi waa'ee isaan dubbateen kana hin dabarre ani barnoota saamariin immoo ga'ee jennaan barnoota gannaatiifan Wallaggaa Yuunivarsiitii deeme mucaan Tashaalaa Sarbeessaa jedhamu kanuma wasiila keenya hangafaa inni immoo hojii naannoo Amboorraa hojii dhuunfaa hojjetaa biratti argamtee gargaaruu qabda hojii kee iddoo jirutti dhaabiitii dhaqiitii biratti argamiitii gargaari. Abboonni keenya kun hojii arfaasaa irraa ba'anii waan barbaachisaas immoo danda'anii godhanii waan ta'eef biratti argamin jedheeni yoo xiqqaate ji'a 6 fi isaa oliif yeroo isaa aarsaa godhee biratti dabarsee egaa barnoota barannee gallee maatii gargaaraa isaan gaafachaa akkasiin turre egaa waa'een isaa dheeraadha waan ta'eef namoonni maal ta'atu du'e maan fayyadu kanaan booda maaloo gaafa isaan jedhan akkuma isaan kaasan sana lakki ijoolleen isaanii haa ilaalanii ijoollee isaaniitiif abdiidha jenneetu jajjabeessaa maatii jajjabeessaa ofii keenya of jajjabeessaa turre. Egaa teekinooloojiin agalatoom jedhamu sun yeroo isaan immoo gara artifishaala kana argachuutti immoo dhufan abdiin keenya immoo dachaa dabale. Duraan amma nuun ijuma isaanii duwwaa laaluun lubbuuf wal keessa jiraachuu qofaan hin ga'a jenneetu yaadnu artifishaalli kun argamee gaafa isaan akka namaatti taa'an akka namaatti ejjetan ba'anii galan waan ajaa'ibaatu uumamee namni waan amanuu hin dandeenye. Amma namoonni baay'een hin beekan. Milluma dhukkubaaf kiraanchiidhaan deemu se'u malee rakkoon kun hundi akka jiru beekanii garuu Waaqayyo kana hundumaa jijjiireetu nuunis nama galataa nu godhee isaanis kunoo jiraatanii ergasuma ijoolleen isaanii heerumanii mucaa godhatanii inni guddaa inni taanu immoo barataa yuunivarsiitii ta'ee isheen tokko kutaa 2 qoramtii tokko 8 qoramtii waan baay'ee gaarii ijoolleen isaanii hundi isaanii immoo barnootatti baay'ee taafiidha. Kanaaf Waaqayyoon guddaa galateeffannaa haalli yeroo sana ture Toodeessaa oleeyyuun xumuramu gabaabinuma yoon ibse kana fakkaatachuu barbaadan. Waaqayyo si haa eebbisu dadhabbii guddaadha kan wajjiniin gochaa turte akka nama tokkotti dadhabbii guddaa gochaa turte. Luba tajaajilli isaanii otoo balaan kun irra hin ga'iin fi erga balaan kun irra ga'ee akkamittiin ilaaltaati? Baay'ee gaariidha. Luba addunyaa tajaajila isaanii kanan beeku 88 yeroo isaan iddoo lallabaa ba'an sana daa'imanuuti. Kutaa 2 baradha. Bara sanaa kaasee hanga isaan tajaajila sabakaa kennanitti amma rakkoon kun irra ga'utti sirriittan beeka. Aarsaa guddaa kan falan. Iddoo isaan deeman kana odaa oboon hin na'in sababa ijoollummaa kootiif yeroo sana ijoolleedha. Inni baay'ee fagoodha simillaan sa'aatii 5 deemama jedhameera. Achi na'inee kanarraan kana fi biloo gamaa sayyoo gamballaa calloo immoo dhufanii waldaa sayyoo immoo dhufanii kana hundumaa faana deemaan ture deemeen daawwadhaa kan silasii kaasee akka buleessan gafaatti allaala malee akka wasiilaatti miti. Tajaajila baay'ee nama tokkorraa eegamuuf isaa ol kennaa turan. Waan namatti tolu keessaa dura kennanii kaa'anii booda simmoonni erga balaan kun isaanirra ga'es utuu duubatti hin deebiin utuu abdiin kutatiin namoonni baay'een amma qorumsuma xinnoodhaan waanuma yaadamne waanuma eegamneen inni dhiisu tajaajila isaanii duubatti deebi'u isaan garuu caalchisanii dhuga ba'umsaan magaafa isaan lallabaaf waltajjii qabatan akkasuma waldaa amma jiran keessatti waldoota magaalaa sayyoo naannaa jiran kanallee motoraan ijoolleen deeggaranii amma deemanii tajaajilaa jiru. Namoonni baay'ee abdii godhatu. Baay'ee gammaduu, baay'ee jajjabaatu. Kanaaf tajaajilli isaanii itti fufe malee humaayyuu hin dhaabanne. Galee fi dhuma duras tajaajilaa turanii ammas itti fufanii jiru. Waan jedhuun kaasuu barbaada waa'ee tajaajila isaanii.
Waaqayyo sinaa eebbisu tajaajilli isaanii inni duraa fi inni ammaa tokkumadhaa baay'ee gaariidha haala gaariirra jiru nuun jetteetta. Luba addunyaarraa maaltu baratama? Dhalootaaf akka ifa ta'utti namoota tajaajiltoota akka isaanii namoonni karaa garaagaraatiin miidhaatu irra gagga'a. Luba addunyaarraa maaltu baratama? Asumarraan daawwattoota keenyaaf nuuf ibsi. Gaaffii gaariidha. Gaaffii gaarii fi baratamuu hubatamuus qabudha. Luba addunyaa jechuun macaafuma qulqulluu keessatti kan agarru Iyyoob lammaffaadha. Nama baay'ee obsa qabu, nama baay'ee jecha namaa, ilaalcha namaa, tuuffii namaa damdamatee addana ga'edha. Ammas fuulduratti immoo nama jiraachaa jirudha. Ammayyuu kan irraa baratamuu qabu maanni jiraachuun akka danda'amu, mo'achuun akka danda'amu. Haalota xixiqqoon kun qabanii nama akka hin beekne. Amma namni waanuma xiqqoodhaaf jecha wangeela kana cufee lafa kaa'ee deema. Tajaajila isaa dhiisa. Irraanfata. Miila lama dhabuu jechuun haa turuuti namni maqaa balleessiidhaafuu jecha xiqqoodhaafuu wangeela lafa kaa'ee kan deema. Waaqayyo nan beeku jedha. Waldaasaa kan gadhiisu, bakka dhaabbiisaa kan gadhiisu namoota baay'eetu jira. Lubni addunyaan Iyyoob lammaffaadha. Nama qoramee keessa darbe, nama damdamate. Jiraachuu Waaqayyoo kana nama irratti argine, nama irratti beeyne. Daandii tajaajilan Waaqayyoo kun nama ngatuuyi, nama dhiisuuyi jennee irratti abdii kan horannee fi ittiin kan jajjabaanne nama baay'ee irraa baratamuu fi irraa hubatamuu qabudha. Namoonni baay'een abdii godhatanii tajaajiltoonni baay'een Waaqayyo iyyuu nan beeku, Waaqayyo iyyuu nan argu. Kanaan booda Waaqayyo maal naaf godha kan jedhan illee kanarraa barachuu qabu. Du'anii ka'anii jiraatan waan ta'edha. Tu yeroo sana viidiyoon isaa waraabamee hin kaa'ama ta'ee raate waan hin jiraatama jedhamee yaadamne. Kana keessaa immoo jilba isaaniitii olitti madaan hin jiru. Yoo xiqqaate meetira hanga kana lafarra deemamee ka'ee hanga 30 kana lafarra deemamee ka'ee madaan tokko hin jiru. In oolche Waaqayyo harka isaa jala qabee akka barbaadetti oolche waan ta'eef isa oolchuu danda'u kana Waaqayyo akka isaan lallaban, akka isaan beekan, akka isaan hubatan, akka isaaniif galedha. Irraa hubanne waan taaneef tajaajiltoonni kaanillee kanarraa barachuu, irraa beekuu, irraa hubachuun gaariidha. Inni biraan nan jechuu qabu namni waa yakkeef, waan cubbuu hojjeteef, waan balleessaa hojjeteef balaan akka rangeenye. Sagalee Waaqayyoo waa'ee kanaa daddabalee hin dubbataa isaanis fira cimsanii kaasaniiru qajeelonni hin qoramu. Qoramanii immoo keessa darbu yoo qorumsi itti dhufe namni kun maamnatti dhufe, maamna irratti ta'e. Waan maal ta'eef jedhee of ilaaluurraa Waaqayyootu naa fidee keessan darba na dabarsa Waaqayyo jedhee namni abdii godhachuu akka inni qabudha irraa baradhe jechuu barbaadetanii Waaqayyo sinaa eebbisuu carraa kana nuuf laattanii luba kanaafis laattanii miidiyaan oduu gaarii fi tajaajiltoonni oduu gaarii hundumti keessan Waaqayyo baraaf jireenya keessanaa eebbisuu eebbifamaa jechuun jaalladha. Waaqayyo sinaa eebbisuu kun miidiyaa oduu gaariiti. Keessummaan oduu gaarii keenya guyyaarraa qabannee dhiyaannee seenaa jireenya isaaniirraa, muuxannoo jireenya isaaniirraa waan bal'aa akka barattan abdii guddaa qabna. Gamanumaan ogeessi kaameraa keenyaa Saamu'eel Girmaatii kan qopheesse Yoonaas Geetaachooti. Hamma deebinee sagantaa biraatii walitti dhufnutti nagaan nuuf tura.